Wajiraniru. Angka jedhu Muniiraan viidiyoo duraanii sanni hiite. Maaliif beekaafan? Namni san jettetti. Kaalatti. Walla naa qotte. Yaada faate ati dawwiiti yoo manatti yaadachiisin kaate waa hunda. Nadhaayee. Walla ableeti milisha rana fuute na kusaddu. Habibti inshallah ati qaama guddoo san baadhatteetiin inshallah akka barbaadde haadhiitti marra kate waliin kadhaan haa warwaatu maa warwaata. Na caqasi. Laal amma dhugaa haasoo naa dafaati anaa keessa jira miti. Annarra sabboontu miti beeka dhugaati hanga feetillee. Ati laal waan godhu qabdu wayi sitti mala lamma. Laal mootummaan biyya teenya dhugatti dalagu jiran sirritti jiran kabiyya bulchu jiru Oromoon. Namni tokkichi lafaa ka'ee taataa jiru hundinuu kursii mataa isaa barbaada dantaa sabaa osoo hin taane dantaa mataa isaa barbaada. Nuti kan barbaannu biyya teenya nagaan oolanii nu buluu dargaggoon teenya nu baratuu baddalagaa nu harkachuu hojii babal'isuu biyya teenya misoomsuudha. Walii galee kanaafuu miidiyaa irra teessanii isin mootummaa teenya jeeqinaa karaa dandeessaniin mootummaa teenya bira dhaabbadhaa. Koomiin ni jirti ni jirti biyya keessa teenyatu nu koomanna mootummaa waan nurraa irrise nutti guutaa. Kana gibira kafalla ijoolletti qabinti yaa bushti isin beekoon ati godhu. Waan baasa jirti maftaate. Yaa kowa. Ay amma waan qablu ni si wannu qabante. Ati si terabet berkali. Tidak seri kesan kai sin lagi apa dia Arab saja dah. Ini tibar. Ati ada reda tapi nama pasti likabaj. Likabaj. Arab saja ni jadi sin negara kuno. Agak seri. Kanaafuu biyya teenya hin jeeqina biyyi teenya bisoomu jirti ani eegaan asii deeme amata 14 amata 24 biyya tana keessaa deebee gaafaan an deebi'ee jirjiirama guddaa dhufee biitii hundi isfaaltiidha biitii hundi mana barumsaati maal kakachisutti hin jira. Ayyee dhageessema. Yoo dubbiin jabaate warra haadha faateen beeka kofalee ganta isaaniitiin beeka. Ay kofalee kibbaa malee. Use. Qalba midir. Kazare kajamiro ka milisha ka wadafitno. Tanaafuu dhaggeeffadha warri as gubbaa teessanii mootummaa teenya qeeqtan ani Muniiraa Mahammad goda isin galtan bakka irraa dubbattan hunda isiniin beeka akkaan isin beekus ni beeytan haati faatee kofalee kolokkoos mana isaaniitti dhaqee fuudhu aslii Mahammad manni isaanii shaashamanee milishaati waa'ee uummata badaa guyyaa takka badaa dubbateen beeku. Harka kan. Selalu habis di kunoti, armut acara. Lagi apa dah? Siapa tadi saya usah sendiri yang debat asli shaashamanee da haati faatee kofalee da maayikiin ciroo da Mubaarak Musammaa Jimmaa Abbaa Jifaar gosa isaaniitiin beeka Hullee Yusuf ciroo ganda takkatti mana haadhaa fi abbaa keessa walitti hidhee as isinii fida. Kana booda kilmaa takka baasa harka kanneen ayyii dafiima. Ay beekamay. Waraana keenya obbole. Waraana Abiyyi Ahmad jagna harka kanneen ji. Harus kes mah durmayu ka walin ta'a jiru waraana walin ta'a ada Muniiraa bicha ofirraa eegan. Guys, qalba midir maal jedhama afaan Oromootiin hundi kenna biyya kenna bilisoomsuudhaa fi biyya kenna gara fuulduraatti ceesisuudhaa fi duraayyuu qorree muummicha ministeeraa kabajamoo obbo Abiyyi Ahmad Ali adarraa qabdeetiin dogongora kiyyaaf jechoota kiyya warra waan dogongoree jiru
gara fuulduraatti takka dhiifama naa gootu abdiin qaba. Itti aansuudhaan kuburaa taataachaachin milishaa dogongora keenya nuuf jecha karaa fagoo deemtanii akka karaa dhiyootitti isinii waliin bobbaanuu fi qaalii galeera. Ayyee akkana sirraa qeeballe geeleetii anilleen kun osi dura galeetiin jira laal dalagachuu feennaan manni kee bilaash jireenyi kee bilaash fataa jettee badhaadhinaa wajjin fuuldurri ifa cinaa dhaabbannee dhaggeeffadhu intalti tuni nama jabaadha dhuguma rabbitti micoon tun nama jabaadha nama silaa biyya bulchuu danda'u haati faatee jechuun xiyyaanuu raas gafaan saaqaa gootee nama biyya bulchuu danda'uudha dhageessee tanaafuu hoottaadha warri hojjechuu feetan biyya teessan keessatti ha ana itti gaafatamtuun akka walii galatti Oromiyaa ta isin dura buutee mana feetan makiinaa feetan pikki hundi isbitaalee dhaquu barbaadde waan keessan hundi bilaa ijoollee ittiin qabin gafti adda qabiyya. Akka jedhu viidiyoo duraanii san irra naa tarammoo akkuma qabanii jiran. Tiyyaa warra taran teedhiiti tiyyaa warra taran. Ati sila maali deeggaraa turtee waan itti turtee iyyuu barsilaati. Rabbi dhiifama sii godhani. Naa godhan. Waan beekuu qabdu badhaadhinni nuti dhagaye akka baartii teenyatti baartii badhaadhinaa jechuudha. Nuti akka baartii teenyatti nama balleessee dhufee harka kanneen an balleessee biyyatti yamma dura naatti dogongoree arra boodammoo isin yoon jiin hojjedhaa warra jiru guututti dhiifama goonee haareetti ceekoo buufatee hojiisaa jalqaba. Kootu atilleen gama. Na dogongorsanii abaa'oo nan deeggaraa turellee kana dura abaa'oo amma dhiyoo tana galte san eenyu maqaan isiidha? Jaalsanyii. Eeywa abaa'oo jaalsanyiin ture isaan san deeggaraa ture isaan waliin galee jira. Kanar haddarraa jalqabee viidiyoo kiyya kaasiin dura hojjedheef kaasiin dura isin qeeqaa ture dhiifama guddaa naa godha. Milishaan karaa sirrii jirtanii maastar pilaaniin sirriidha. Wantoonni biyya keessatti dalagamaa jiru hundi isaa iyyuu haa ta'u yaada gaarii. Haalas akkana asumaan obboleettii teenya kabajamtuu fi jaalatamtuu haadha faaxeedha. Jecha jettee jirti isin dhageessan gurraanii obboleettiin teenyatu amma dura paartii biraa deeggaruu turte arra booda kunoo badhaadhina na hojii seentee jirti wajji hojjannaa gara biyyallee asumaan akka nu galtu dhaamsa keenya kootu weelkaam siin jennaa shamarran jajjabaa akka kanaa laalaa gara biyyaatti hin galuu as taa'ee mallaqaan milishaadhaaf mootummaa waliin fuulduri hoo'ifu gara biyyaatti hin godhaa. Ayyaara sibinnaa bar abbaan keenya jaarraa abbaa gadaa Oromoodha jedhee bahee Sumaadha jedhee hin galu jedhe san Kanaadaadha jedhee bahee gara biyya keessaatti deebi'uudhaaf diqqoo kaayyoo fi miira akkasii san hin qabu waan ta'eef kuburinnaa ba isteet as qabatu. Akkasiiti haadha faateetiyya fuuldurri keenya ifa wallaahi muniiraa fuuldurri keenya ifa. Milishaan hundi takka kadhatte hundi akka furdattu furdinni keenya isaanii waliin ifa. Tokko galchi mi'a jala akkana waywaatamaan nuuf ide mootummaa na fakkaate. Namni tokkichi jala kana teettanii mootummaa kennaan bilook ol galaa bilook wallaahi bilook wallaahi dhuga nuti mootummaa Oromoo beekna Oromoo turre jira Oromoo buufnee Oromoo qortifnu har'a yoo jallate obboleessa keenya har'a jiru barsiifannee wajjin jiraanna malee abadan dubbadhu qabu atol seentee rakkatte. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Fatih nagaya. Munira. Abatin teti waalaikumsalam. Habon taaf. Aboda okay haye. Munira sana jual baru rin pada mana sitti sanne itu wali film be negaru. Iya wal barnota gare lubbu. Okay ye. Mana ada meat? Maal jettan? Muniraan bilchina dullattiidha rakkoon qabu. Eenyu ati? Aswaan naan jedhama. Mootummaa deeggartama mootummaa qabeetta? Mootummaa keessan hin deeggara. Okay, galatoom. Thank you. Galatoom. Namni biraa namni mootummaa qabeettan? Mashar kooti. Akkan ol baasi. Kana booda namni mootummaa kenna qeequ hin baddanii hin baddu. Hin baddan mootummaa keenya yoo namni dhaabbatu ni balleeffamtan
akka amma dura misiiktaa irra teessanii mootummaa teenya qeeqaan wajjin jiraatan osoo hin taane nuti asirraa nu jeektan taanaan biyyarraa dhalatan gandarraa dhalatan dikeerraa dhalatan beeknaa haalaa fi abbaa keessan obboleeyyan keessaniif boollan qotina waaqaa saman billaa takka takka tachi dhaynee finnee tudduu gaddeebifna isin himne Yola mashar. Adfaate nagaa keessanii. Naga galata rabbi. Mootummaa deeggartama mootummaa keetta. Sun rakkoon qabu mootummaallee nama deeggarra. Waan tokko isinitti himachuun barbaada. Maali bat? maddu Ijoollee warra akka Mubaarik sana hin beekna ijoolleedhuma gaatiraadha. Ani sigimoodha. Waan sobaa kana waan nama walitti buusu kana hojjetinaa carraa argattanii kana irratti. Wal beekna namni jechuun naguma. Takuni maal jaa? Hoolaan Abdulqaadir maal jaa kun? Hoolaan? Hooli jamaan taateen? Another next. Tap complete godha guys. Jirtan ijoolleen abbichuu. Ijoolleen deeggartoonni teen. Abu Muraad. Ijoolleen badhaadhinaan jirta taap koppilinkii nu godha. Taap koppilink warra biyya jeequun barbaanne hundi keessanuu. Mootummaa kana hadda waliin hadda waliin hidhanneen kana yoom waliin hidhannee kana Koppilinkii nu godha. meeshaa waladne. Ijoolleen badhaadhinaa hey koppilink. Alaikum salaam. Waalaikum salaam. Abu Muraad. Ayya. Itti fufi yaada kan kee. Lakki ani gara ilaalcha Muniiraa kanan qabu yoomillee taanaan isiinuu rakkoodhaaf jedhaa jirti malee rakkoo biyyaa arguu dhabdeetii miti. Namni yoo rakkate jilba ofii buraafata jetti Oromooni. Kana mootummaa amma Muniiraan luka boraafatte jechuudha akka ilaalcha keetiitti. Sirriitti ajaa'ibatti. Lakki haadha faatee. Haadha faatee nama kana. Keessummeessin nama kana. Keessummeessin. Dhiifama nu godhi waajjira community communication irraa tiktok irraa dhaamsi kun kallattiidhaan darbaa jiru. Dhiifama nu godhi nuti mootummaa kennaa waliin fuuldurri kenna ifa. Mootummaa kana jalatti teessoo qabu qabna. Mootummaa kana jabeessuu qabna. Fuuldurri kenna milishaa waliin ifa. Warri aggaarootu akka jedhu kalee qalanii beekta ol deemeetiin jechuudhaati. Walumaa galatti ka hin beekne. Kamtu kale isa garut. Oguta ka Muraad yoo jiraatu. Muraad. Mee dhaabu. Abu Muraad yoo jiraatu haadha faatee oguta ka. Gaafin isa gaafadha. Abu Muraad yaa'e. Ayyee. Itti fufu. Tole Muniiraan rakkoo jecha kariyyatti malee rakkoo nama keenyaa agaraa jirti jettee rakkoo narra ga'ee jechuu fi waan akkanaa asoo itti jettee turte. Mee ati akka mataa keetitti yoo biyya keessa jirta? Biyyan maayima kanan jira. Biyya tam jirta? Oromiyaa. Oromiyaan jirtu. Wadiin inni nabi Oromiyaan jirtu. Silaa Oromiyaa jiraatte jecha akkanaa kanan jettu. Maaliifi ani biyya alaatiin turee dhufe ni beektaa ammallee biyya keessaan jira. Garuu adamma inni nama qaama siyaasaati miti. Qaama siyaasaa tokkollee irraa ullee walaba. Garuu ani akka hawaasa Oromoo akka hawaasa intala hawaasaa takkatti rakkoo namni keenya ittichi deemu hin barbaadu waan biyya nagaya arguuf jecha. Dhaggeeffadhu. Ani kaniin jechuun jiru ammaan tana biyya teenya akka alaahi mansan osoo hin taane keessatti dhufee qaamaan jira. Rakkoon takkan jirtu abbaan cal je'ee dalagannaan namni eessa deemta eessarraa deemta siin jiru hin jiru. Dhaggeeffadhaa. Sooba kijiba daldaluun gaarii miti. Wallaahi. Ajandaa barbaada ol bahanii as gubbarraa mee waliin gaafii takkaatu gaafadha. Maaltu jira mee natti hime waan jiru san natti hime. Rakkoo jechuun ati bar walumaa galatti rakkoo jechuun rakkoo yookaan nafsee namaa galaafatamaa jiru qofa osoo hin taane rakkoon jireenyaatu rakkoo siyaasaati. Siyaasa jechuun matammaan isaa jireenyi tokko yoo qaala'e jireenyi sun siyaasarraa dhufe. Odoo mootummaan sun jiru jechuudhaati. Ammallee bakka hundatti yoo kan agartu taate annagaan oolee bulaa hin ta'in obboleessi kiyyaaf obboleettiin tiyya. Gara biraatitti maal godhaa jiranii akkuma kaleessa sooshaal miidiyaa kana gubbaa argaa jirtu sanii qabatamaa yookaan haalli neetwoorkii arguu dhabda. Haalli nageenya walumaa galatti biyya keenya keessa jira. Paarsan tarka dhibban dhibbatti hin jiru maal taate?
akkuma Ani magaalaa hedduun deemee hanga Finfinnee irraa dirree dhawarraan geedhaa